kan isin jirtu biyya namaa keessa waraqatan qabdu wanti dubbatamaa jiru baga sitti godhe baga sitti cabsee miti wanti dubbatamaa jiru walitti cabsuun qallaadha በጣም ትንሽ ነው eenyu walitti cabsuu danda'a bar wariin waan walitti cabsa bar waa'ee walitti cabsuuti baga baga ulfooftee miti keessattuu shamara taatanii shamarratti hin faradina wala obsituus abdi waan bareeddu dubbatti haa ta'u wanni goonu hin qabnu shamara keenya waggaa dheeraa miti akka irratti isinitti himneerra giroo keessan adurreenuu ilmoo shan bakkeetti dhaltee guddifataa jirti akkuma ulfoofteetti dhalaa guddifadha waan isinii goonu hin qabnu maal goona gaa namichi isin ulfeesse kute ila dhugaas itti mahuun nageessa miti isinis hin dhowwin hin kajeeltanii hin hojjetamtanii hin ulfooftanii dhala adurreenuu dhaltee guddifataa jirti sareenuu dhaltee guddifataa jirti nutti diyyina maa jamaa gubanne abuma bar takka kan Bangaali raayina takka kan Paakistani raayina kan takka kan Oromoo raayina bar abdiini salaamu alaykum hundi keessan iyyuu abdii yeroo inni dubbatu jalan dubbatan annaani abbaa feete ol galchi abbaa feete gadhiisii nuun jedhee haa ta'u itti gaafatamta abdii haa ta'u malee yeroo kan Bangaalii hin iyyitan yeroo kan nama biraas hin iyyitan aboonuu kaa baddanii garuu namni dogongora akkuma abdiin jedhee ittiin guutaa fi xiqqoo isii ilmi namaan dogongora namaa kana duukaa deemuun immoo barbaachisaa miti maaliif mucaan kun zinaallee gootu innis zinaa godhu bakka zinaatti godhan kana dhufanii warra ragaa bahanii silaa ilmoon zinaa haadhaan waamamti malee abbaadhaan hin waamamtu jaallattanii jibbitanii ilmoon zinaa abbaadhaan hin waamamtu haadhaan waamamti malee abbaan qabdu jechuudha kanaafuu iyyuu kanaan booda immoo ilmoo zinaa kana haadhaaf abbaadhaa ergitee kaatee achirraa kaatee ni kaadhan waan shari'aan beektan tokko yoo shari'aa beektanii akkaataa shari'aatti dubbadha yoo shari'aan beekne immoo shari'aan beennuu jedha ilmi namaa tokko eega zinaa godhee eega nikaadhaan malee zinaa godheeti abbaan hin waamamtu diqaalaadha haadhaan waamamti sii ta'a aamin jettee fudhachuu fedhufatu haa bakka barbaadete geete gorchiifachuu dandeessa kanaaf immoo obboleettii qabnaa obboleettiin hin dogongorti gaafa obboleettiin kan koo dogongortii dhattee zinaa gootu an warabbal kaaba osoo isiin zinaa gootee diqaalaa tokko mana ummaa kiyyaa mana abbaa kiyyaatti fiddeette warabbal kaaba manatti hin galchinu achiin fudhattee jahannama yoo seente jahannama seenti malee hin dogongortee hin kana taate maadhattee biratti buutere ilmi dhiiraa kun maal ofittii qabaa qoraattii ofittii qaba jettee dhattee biratti buute moo maal jettee dhattee biratti buute akka dhiiraatti taasaa yeroo haasoftanu akka obboleettii keessanii akka ilma dhiiraatti taasaa inni dhiira ta'es akkamittiin tana durbaa tokko akka isiin itti yookiin dogongortu gochuun yoo rabbiin sodaan hafellee yoo nama sodaan hafellee rabbiin sodaan immoo nama keessa jiraachuun najjaashoo dogongoree jiraate obboleessa keenya najjaashii dogongora sirrii dogongorte waan kana fiddee badootti bakka Shamamazeen asirratti laa asirratti wanni nu irraa sirriitti gara fageenyaan dubbatan sabbe mucaan amma hin fixattan itti fixattan laa isii kana yaada koo isii kana qofa isin ibsa mucaan amma rakkatteetti maadaamiin mana keessaa ariyaatti bakka teessu dhabdeetti bakka itti ulfisii dhaqee ji'a torba galuuf deemaaraa bootaa itti horamuu jenne malee isa kaanii fatwaa minaamini booda silaa akka zinaa ta'e beekamaadha akka haraama ta'e beekamaadha kanaaf isa kanatti dubbataadha kanatti yaada maalii qabdanii ilkoo attin guuta yaa rabbi mana madaamiitti deessisi maaliif jette kanaan jedha gaafa Itoophiyaarra dhuftu biyya namaatti dhuftee baalagummaa dhufte moo ijoollee keenya warra mana madaamii jiruuf fakkeenya taati of qabdi irraa baratti waan taateefi waan kanarratti najjaasiin isin gargaaru intala isin gargaaruwan abbaa beete ta'i intalli keenya rakkataatti maaltu rakkisiiti itti dubbadho itti gootannaa wayitu jedha ammas irratti wallaahi summa wallaahi an gara jabina akkasiin qabu dhalaadhaaf garuu waan tokko beeka najjaash waan itti barbaadamuuf tokkitti akka hin qabne quba qabaadha loogii miti kun ati rakkoo sii furuudhaafi shari'aanis hin dhowwu namummaan hin dhowwu wanni najjaashiin itti barbaadduuf hin jiru najjaashi yoo akka shari'aatti bullate isuma sila isin himi isiinis ilmoo isii guddifachuun yoo duraan heerumtee taate yoo shari'aa barbaanna ta'e inni isin teessee kaate ajjeefamu rajjamamu kana gaa erga baheeti beekadha erga bahe meeqaa ibawzee fi albaati mana kan keetii fi onnee walitti fidine ela waa'ee rabbiitiin harree beekadha ilmi namaa kun hundinuu dogoggoraadha silaa wanni sinaaruu qabdanu
قرآن ربي تفارو قبدن قرآن ربي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا اتنياتنا دبرتي حرامات دبرتي جنبتي قوتو متي اتنياتين إلال ولا تقربوا والله ثم والله انت كلكم كذب كلكم ولا ابو ماير ولا محمد ولا محمد ولا ابو ماير وشدي يا ورانو والكذب اسمع كوي اما ابو ماير كوي كوي سميت كوي لا قرآن نجرا لا تقرب الزنا لكن نجرا غارو كوي ابو ماير كوي ابو ماير كوي ابو ماير كوي ابو ماير ديسكا تكوسي جني تتكاي البادي انا زوبا في تتاكا لا اتنوجا تجري مالي انصف تجري قرآن ستي ماجرا كان افيونا نجري انيو فاني جيا بوليس itti sikinaa jedhee waan lamiitti waan tuufin qabdu najjaashin najjaash dhaqeera yaabeera zinaatti godheera baqateera naan taatu jedheessa ta'uu sodaateessa ta'uu baqateera amma gargaarsaafi situ rabbii jechas ta'e namummaaf jechas ta'e walitti dhufee gargaara malee najjaash haadha manaa isaati moo obboleettii isaati moo adaadaa isaati moo maal abbaa keetiitti barbaaddannoo salee baqate hin jiruu jechuudha. ofuma keetii wal ta'ii yoo gargaaru barbaadde gargaari namicha immoo yoo itti dhiyoo jiraattan akka shari'aatti qabaati naannoo isaa booddeetti dhaati dhibba garafaati daa'imsiisaati itti fuusisa kana dhugaan jiru intala gargaaru barbaaddanii gargaari kanarraa kana fee wannati najjaashin itti barbaaddu hin jiru jechuudha isa waa'ee quraanaa immoo maal osoo isin najjaashin himattu abumaargaa hingaa abumaar ela ammasin waan maal gootanii aasaan waasaa jiru mucaan kun bakkeetti rakkataa jirti ennaan dhuftanii fatwaatti godhaa jirtu rakkoon qabu fatwaa keessaniif galatoomaa nu barbaachisa nu isinii gad abumaayiris maammazzeenis nama nu isin jaalannu nama isin kabajnuudha asirratti takka ol isin mufachiifnu garuu kan dubbatamaa jiru mucaan kun bakkeetti rakkataa jirti akka waasaatti isinii jenne malee kottaati fatwaatti kennaati fatwaadhaan bakkeedhaa fuudhaa galaan jenne mucaan kan isin rakkadheen jira natti guuree bade kottaati sagalee naaf ta'a daraa keessan jettee keessaan dhuftee nutti himatte intala kana namni tokko ammaan wannan dhibbatti isinitti himu yeroo hedduu fatwaan kun illee yeroo tokko dogongora qabaa jira yoo dubartiin tokko dhiira tokko wajjin cif qoy mee abbaan galcha galchuuti yeroo naasoo nama galcha jiraniiti yoo dubartiin tokko dogongora hojjette dhiirri tokko dogongora hojjette shamarratti maaliif deebiftu shamarri tokko haadha manaa miti haati manaa keetiyyuu na godhi isiin hin jettu zinaa kan yeroo dalagamu dhiiraterra gora moo shamaraterra gora kan qabeerati dalagaa jiru hoo dhiira maaliif dhiiratti murteeffamneedha baran gaafiin kiyya kan qabee waamu kan gudeedu kan unnaan gudeedu kan daffaru waama sitirra godhe moo sitirra godhe jenna intala waama abbaarra godhe daala for loogii hojjetame bakka kanatti loogii guddaa hojjetame bar kan waamee hojjetu dhiiftanii kan hojjetamtetti muraa jirtu sillamman barakallahu fi amma harka jaalu jara hojjetaa jira amma Ela abumaayira geeffadhaadha. Nama mucaa qabu irratti waan tokko jigi malee mucaan rakkoo siin keessa jirtu keessaa baafamtee kaate tarkaanfiin biraa irratti fudhatamu yoo garaa dadbii rukuttaa ta'es yoo ayyee qoy maazetti daa'ima taabulte viidiyoo sana ni waraabeeraa fi bakka adiise bakka biraa galchi malee doktor Shabeen buusin. Dhugaa keetii rakkoo mucaa keenya rakkattee yoo jettani hin gargaarra fiduu dandeessa rakkoon qabu. Ammoo yoo mucaan keessa rakkattee abbaatti guure gaalaa nuti hin beennu anis hin beeku kun najjaash jiraattani Allahu alam najjaash dhufee anaa miti jechuun ni mala yookiin immoo intalli dhuftee yookiin najjaash jechuun ni mala nama biraa himachuun ni mala kana keessatti yoo mucaan rakkatte akka oromummaatti akka qaama oromummaatti hin gargaarra kanuma. Osoo isiin najjaachuu na godhee najjaachuu rakkoo kana narraan gahee na baqatee bootaana torii hambiriis of dandeen qaba mana qofa. Ittiin daqiiqaa walaa shaayimaa fi
Muazee galchaa. Muazee galchaa. Sabbeen abbuuseeti muazee galchuu edee. Banaadha sabbee faa buuftani bar manni kee jalaan banaadha nam tokkuma keessa bu'aa'oo. Sawasawan Pakistani biryani. Laa haala wal inni mana rabba shaaroo. Gadaaluu membara. Ayo. Eewa barana jib. अब sawa काफी हाँ फिल ज्यादा jib. Kakar kakar Allahu akbar. Mana tirreeti yaaki manni kan kee oo sabaattanyaa ta'e hunduma jedhaan seenaa nama gabbuusamee fixame. Obboleessa manni keetti budduudhaa lafaatee tokko kabajetti godhi mana keetti. Eeshi koy. Subhanallah. Bueno. इतना दकीका मालूम शक्ल दे रोया के आना ज़लेहिन मुस्ताजिल. शुक्ल फी हिना फी शुक्ल हिना. अना शुभ रो मुझे कब तो आगे हरामी कबीर. अना करना तो لا تكلم ولا شيء. Muwaazu galtee tame makaraa meeqa wal sigalcheera nama gabbuusanii fixaayiru. Daa hala wala quwwata illa billah. Mana jedhaan banee gadhiisee kara walti galchu dha. وعليكم السلام ورحمة الله Waalaikum salaam wa وبركاته. rahmatullah. إننا السلام ورحمة الله إننا وبركاته. نسي جندا كارير قدير نمكين تجارستين تو كنا تفرد دمتي. ساري ها. Bagan jangan ragastii kana argadhe wanta dubbadhu tokko أيه بكنا قالوا تملك يا. Toofikiin gadi buusaati saabee galchaa. تدون سي بيرا دبتي Saabee تيمون. dhufteetti na bira dhufteetti. Jechi isiin dubbattu Nama hundinuu gadi isaan dhugaa. Dhugaa qabatamaadha. Maaliif hin gargaarra inni isin jettanu najjaashiin ta'ee dhiifama. Eraa namni kun dogoggora dubbataa lagastii keessatti namni garri caalu gara kamaa mazeen kun. Hin gargaarra namni isin jettanu kun namni sila dhimma isaatiif gaafa dhaqee fuudhu simmeetii isaa qabachuu dadhabeeni kaa'ee hidhatee gaafa dhaqee fuudhu aramni sun mana dalagaatii mucaa sana ji'a ji'atti fuudhee bira geessu sana akkasiin ulfooftu hin beeku. أيه. Inni lammataa immoo gaafa fayyadamu sana tokkoon qoricha kennuufii qaba namni kun. Yookaan qorichaan kennu taanaan namni wal bira ciisee yoo akkam ta'e ilmoo argachuu dhiisu. Hin gargaarra zimbiloodhuma najjaashiin ta'uu hin danda'u kan isin jettan immoo mucaan guutummaa guutuutti najjaashiin akka ta'e ragaa bahaartii sagalee illee itti qabaara. Ji'a shanitti ulfi garaana jira jettee jennaan waan hedduutti kaawwatamu jira naan jettee isa kaawwadhuuti ofitti baasii jedheen. Najjaa sagalee akka jedhee qabeef jechuudha mucaadhaa. Ansin beeku kana booddee Waan hundatti kaatamu edee. Waan hundatti kaatamu maal jedha. wallaahi jecha najjaashi kun akka mucaan kan saatee ofitti faradeera jechuudha inni nu achumatti. Achi booddee immoo maal jedhee as faraarree yoo zimmettee dalagachuu nagaan dalagachuu barbaadde jedheen mana sanaa yoo ati diddee jecha kana deddeebitee irra deddeebitee haasofte mana sanaa mana araba koyyatti si himee mana sana si baasisiisee bakkeetti si darbisiisaa as faraarreen. Najjaashi akkas ganaa walitti jabaachuu goyyuu gaafa walitti dhufnu akkanaanii miti jettee kadhatte. Simbeeku nan beektu kana booddee waa tokko jedhee bulookii kana hundaan godhe. Amma mucaan sagalee kana mu'aazat. Eessaa argatte mu'aaz sagalee kana? Isiirraa jira kan qabatamaa wajjin keessaa Abdii obsaa uummatni dhaggeeffataa jira. Ati eessaa argatte sagalee kana mu'aaz? kallattiidhaan abbaa ulfaa irraa kanan ragaa qabatamaaf deelfe malee dhimma biraatiin najjaashitti illee eda himnaan. Sagalee kana sitti erge mee obsaa jara keenya maal taatee wajjinaa? Isii ulfoofte si ergite? Himatte gastiirra teessee dhufte. Sagalee amma deebiin dhaggeeffachiise waastaappiidha moo dawwalaadha moo kallattii kamiin argatte? Waastaappiidhaan. Mee abdii obsi maasiniif? Hayi. Carraa isiniif akka naan gaafii Waan dubbataan jiru Sagalee nama uzeefi. Sagalee amma uzeefiin dhaggeeffachiise qabatamaa ta'uu isaan barreessi sirkaa dhufee sagalichi. Sagalichi isii hirkaa gadi bayan jedhee isii hirkaa isiidha kan gadi baase. Isiin eenyutti ergite? Eenyutti ergite? Of jala poosti gootees qabdii keessaan inni natti ergiteetti sagalecha guutuusaa. Kan inni itti qabu. Akkanatti nama dhugaa dubbatu barbaannaa beek. Intaloon dhalattuu eessaati? Alattuu Harargee. Siin akkamitti ol bartarree? Jalqaba irratti viidiyoo sana arge. Najjaashii kan isin boossee waraabdu wayii. Piroofaayilii najjaashiin godhattee jirti mucaan sun.
achiin jala galeeni ilaale garaana nyaatteenaan. Kaza achumaan keessaan natti himte. Suuraatii tana iskiriinshuut godhee fideeni Najjaashitti sheer godhaa waan kana dhugaa ta'eef soba ta'e namni sobaa wal baddalaana bara kana hin barraa jedheen fide. Najjaash manuma kiyya satte baqate sana namni meeqa sheeritti godhu. Najjaashiin wal beektu ati Najjaash wal beektu. Wal beektu akkamii fa'a adii akkamii jala FB'dhaan illee WhatsApp yoo ta'e gara barbaadanii wal beenaaniif Najjaash. Siibuloo bakkeessoo na ta'e hin dawwalina naaf abdii toofikee bulookii jala galche. La koyya asitti rakkoo jira qaab. Maali mucayyoo kana ati keessaa qabaachuu dhabuuyyuu akkamitti nuu galaree? Ergasii walitti dhufeenya qabaattani. Najjaashiin moo? La intaloodhumti WhatsAppiidhaan sagalee sii qabde kun marsaa tokko Najjaashiin bira dhaqxee marsaa tokko. Intaloon anaa walitti dhufeenya qabdu na dhagaye Abu Maayir. Intaloon anaa walitti dhufeenya qabdu Najjaashiin walitti dhufeenya qaba. Adii waa hundeefin. Ila haasana michatti kana dhaggeeffadha. Qoy mu'e. Haasana michatti kana Najjaashii irraa fuutee Najjaashii ijoollee biyya kootii teettee gara mu'eetti achi deebisuuf argitaniin waatu michatti kana shira kana hojjetachuudha. Waa'ee shira kanaatiin maal kennoota tokko lama fakkeenyaaf qoy fakkeenyaaf siifanii noo siif wal jaallate suusuu noo haadha mana koo taate abbaa feete WhatsApp isaa immoo isaa qabaachuu hin dandeessu. Suusuun na jaallatti suusuun na jaallatti na kabajji guyyaa tokko. Haya. Maal intala ta'e gaatan sinii fide maal taatan isin adamman sinii fide tala jala lakkoofsa siddatu qaba waa hunda hidhatu mataan intala. Hai. Isini. Wai. Najjaash intala yoo badde sila Najjaash fide malee. Edaanuu mucaa nama sagaliin itti gaansitanii kaatanii Najjaashiin qabuu barbaadaa jirtanii. Abu Maayir. Abu Maayir of kabajaa isin kabajaa. Haasaa qubna garaa dubbadhaa yoo dubbattan. Yoo boleetti qabaattanis yoo haadha qabaattanis akkuma kan keessanitti yaadaatti dubbadhaa. Dubbiin qaldiin bakka qaldii jira. Bakki qubna garaa jira. Bakka qubna garaa bara bakka qaldii bara. Wallaahi qalbii miti wallaahi maal lamaa gala. Maal lamaa galaadha manaa kooti. Abu Maayir dhageessa. Abu Maayir. Waata dalaga. Neesi abdi ati ijoollee tetoo natti fakkaata. Tetoo dhaamiyaati. Lakkoollee qabu tunde doo ta'e maaliif jette garuu? Maasi dhibe jarri teetoon danda'aman haadha manaa nama ulfeessanii namaa kennaa jiru. Kan koyyuu na jalaataniiti. Moos. Ela Abu Maayir na dhagaa waa tokko. Qubna garas bara qaldiis bara. Gizee qaldiis isinii wajjin qallannee taphataarraa. Gizee qubna garaa nu wajjin haasaati. Maaliif suutu maalitti deemna maaliif aarta keessaa qabdamoo ilmu qixxee kee ta'uu nuti. Yalla haasaa jechuun haasaa qubna garaa irratti nan haara wallaahi. Gizee qalbii baay'ee tokko qabaddaa. Qubna garaa wannaaramuuf hin jiru. Abu Maayir nu dhageessa. Dhageessa. Ela dhaggeeffadhu. Bakka kanatti waa'ee dedoo waa'ee gandaa wanti miti dubbiin jiru ammas. Dubbiin ilmoo namaatu jira. Akkaataan si galchaa qoy. Akkaataan immoo asiin si galcha. Haadha ilmoo kooti na jalaa hattee badde toon. Wanti miti dubbiin jiru ammas. Dubbiin ilmoo namaatu jira. Akkaataan si galchaa qoy. Akkaataan immoo asiin si galcha. Haadha ilmoo kooti na jalaa hattee badde toon. Dubbiin ilmoo namaatu jira. Akkaataan si galchaa qoy. Akkaataan immoo asiin si galcha. Haadha ilmoo kooti na jalaa hattee badde toon. Koppii linkii godha. Maa darbattee bakka na buutee deebise. Koppii linkii gochuu diddanii. Koppii linkii godha. Koppii linkii argu. Sagalee kun jibbisiifti abboomnu jibbisiifti atillee. Bakka kanatti muwaaziin akka inni itti bare isinitti muwaaziin intalatu mana saalaatti innaan akkuma nama kamii gastiira jira wal galfattee rakkina sitti mate tarii keessaan naqee haasa'uu danda'a.
Ini kan muazin asuma rata biar nama keessa waliin biar muazin. Kana nan dubbadhaani waan fiin kana sabule najjaashi jari kan najjaashi timite dharanu sagaleen isaa lafa jira sigalee mucaani isin argeedha isin jimmaadha maaltu sagalee fi ta'uu fi isin fidee jedhe isin galaami an dhaqee gaafadheera muaz dhaqee gaafadhu naan jennan gastii taaseenii. Kanaafuu naan kan isaa ta'uu dhabuu ragaa wanti qabatamaan lafa jira waan ta'eef amma isa gara biraa dhiisaa ajandaa isiidhaa malakaa fi amma intala shamaraa ta'e eessatti dhiyeessii maal ta'e godhamuuf kan qabu qofa bichaara dubbadhaa malee irgixinyaa kan najjaashiitu mucaan jaallatanii jibitan nam tokko namni itti guute hin jiru. Wallahi wabillahi sagaleen isaas lafa jira kan isin wanti inni itti naasaan lafa jira mucaan isin maaltu sagalee isin ta'uu isin fichisiise isin argee ani jimmaadha jedhe kanaafuu naani amma furmaatti kaamane kan isaa miti gaafanne jirinchi subira dhaabattee kaameraa qabdee ilaalte afuuftu ati jiru jettee ragaa irratti hin bahin obboleessa koodhatu. Hayi. Abbaa kootii dhaggeeffadhaa waa tokko isin himaan ana laa najjaashiin isatu godhee dhabuu yoo mucaa biyya keessanii ta'e rabbii isa sin uume yoo sodaattan inni kana keessaan qabu hin jedhinaa waan ragaa qabu kana bichaan naa Abu Mahir taafisiin ollaa galcha. Abdi mootaa ol galche. Mootaa dhugaa dubbata. Abu Mahirra mootaa dhugaa dubbata. Mootaa ollaa fuudhe. Mootaa ollaa fuudhe. Sare qoy dhukkeessi gosifna. Duututti nana. Mootaa ollaa fuudhe. Wottu moota. Dhiifamanuu godaawwine. Mootaa ollaa fuudhe. Mootaa ollaa fuudhe. Meerree eessa jirare kunootidha. Kunoo ergeeraaf. Waliin haasaanu takka dhukkeerraa Waa'ee gandumaa keessa fiduu fi Abu Mahirratti nama rabbi Ganda yoo ta'e mucaa najjaashiin utuu gandumaa keessa fiduu fi. Safeessa borabbeedhaati. Ganda bira Abu Mahir. Ollaa yoo ta'e na tollaa najjaashisa dhugaa rabbi yoo ta'e. muditera naa kenna booddee fudhatta naa kenna muditera. Toofikee caalatti dhiyaatta. Toofikee warri maasitti koomantii nama rabsitanu natu duke afaan na balagatte wale bakka ishee Maamad isa jiru na yeelle. Warri nama rabsatanu hayaati isin rabsina nam tokko isin rabsina. Maaliif nama rabsama waliin marii godhama malee waan nama rabsuudhaa fi jinnii keessan jaankaa keessan maal keessan hin beeknu nuti. Nama rabsama obboleettii keenya. Oyaa gaaffii sirraa qaba. Gaaffii sirraa qaba. Ayaatiin hin rabsina. Tokkoffaa eenyu ni geesse najjaashiin bira. Riyaadiin bira dhatte moo isatu riyaadiin bira dhaqe moo isiitu bira dhufe moo eessatti jaazaa buufate eenyu itti fide isaati. Isii bira dhaqe mushwaara geesse jira. Hin qabna isaas. Mushwaara geesse hin qabna. Mushwaara geesse jira? Ragaa guutuu qabna. Biloonerraa ayyuu nama koomatii bada barreessu. Ji'a tokko wayii badee ture bar ji'a tokko wayii badee ture ji'a tokkoon bade sana najjaashi ijaazaa buufatee intala xafattafee gad lakkise waan ta'eef itti gaafatama ilmoon isaa dhalchifamuu qabdi ilmoon isaa dhalattu ilmoo isaati bakka gochuu qaba itti guureera mucaa namaatti itti gaafatama najjaashi. Itti gaafatama jalaan bahu. Mucaa ijaazaa buufatee ji'a tokko miidiyaa irraa badee. Moota yeroo tokko dubbiin kun gandummaa waan ilaallatu qaba Abu Mahir gandummaatti fuudhee galee obboleessa koorra cubbuu kaa'artu inni jedhe maa inni. Gandummaa qaba mucawwaan gosiin kana gandummaa jechuu qaba. Nama namni lafti ittiin naanna'e dhiis lafa ittiin naanna'a Abu Mahiriin itti ilaaliin bocanu. Kanaafuu najjaashiin kakatuu baatus nama jalaa hin bahu. Nama jalaa hin bahu abadanii najjaash. Najjaash ji'a tokko miidiyaa irraa badee ture. Ji'a tokko miidiyaa irraa badee sana mucaa ji'a ijaazaa buufatee xafattafee marfee ittiin kennine kiniinii keessan buufne akka waan isin saa wayii taateetti yaabee galakkisenni. Kanaafuu itti gaafatama najjaash. Kanaafi aniyyuu dargeera ija isaarratti dhugaatu mul'ata. Mucaan nama ijaazaa buufate fakkaata. Nama intala kana xafattafee natti fakkaata mucaan kun. Malee nama eenyu miti. Ijaazaa buufateera najjaaj. Ija isaarraayyuu hin mul'atu. Amma haafis kanaan ollaa bunaati. Najjuunii fi haafisi ollaa bunaati. Ollaa buna. Ollaa bunaati. Wallaahi gandummaa maqaa najjaaj itti gaafatummaa jiraan bahu. Ijaazaa itti buufatee itti fayyadama beekuu qaba namni ijaazaa buufatu. Akkaataa baruu qaba namni ijaazaa buufatu. Mucaatti guurii asii gad lakkisee mana madaamiitti ergee mucaan mana madaamii keessa nyaattu mucaan garaa keessatti biqilee kalas.
Mucaan kan komiti jechuun danda'u mayeessatti nama jedhamu najjaa. Yeroo tokko ji'an bira taa'e nuun jette. Mu'aaze isa sitti himteetti. Mu'aaze isa sitti himteetti isa yeroo tokko ji'a tokko bira teesse isa yeroo tokko guyyaa 20 bira teesse. Mucayyoodhuma kana immoo yeroo inni biyya galee jedhu waa baay'ee taatee fi intaloon kun mucayyoo kana rakkisuun qabu najjaash. Rakkisuun qabu abdiin beeka. Rakkisuun qabu najjaashi. Maaliif sagalee oraa Ameerikaa lakkise dhagayeera. Maal najjaashitti qoqqana bootee nasa salphiftee sasiin jettu sana dhagaan jira. Najjaash eessarratti ullee najjaan nu jalaan baatu abadan kottuuti mucaa keeti bakka itti godhi ulmaa baatu gaafa si ulmaa mucaa kee guddifatuuti bakka kan koo kana farajiin galchaati hanga dimbu'a dhiifama guddaa mucaanis maramuu qabdi innis maramuu qabaa qoratamuu qabanii kan najjaashii jechuun ammas booda jawaariin waamuu deemtani. Booda jawaariin waamtanii jawaariin biyya namaatti warri namni wal ulfeesse qabamuu qabdaa jettanii. Kanaafuyyuu ittiin gallu dubbadhaati najjaashiinis qulqulleessaa intala qulqulleessaati. Yeroo baay'ee gadhiis tokko yaada kiyyan ibsadhaan tokkoffaa irratti dhiironni keenya yeroo hedduu wanni isin gootanu shamara bakka isin kuftan yeroo isin kufaatti keessa jirtanu isin gargaarte miitu jechaadha. Mucaa kana najjaash tiktookii kana erga banate hoggaa tokko utuu inni tiktookiin banatin beette mucaan tiktookii karaa feesbuukaatti wal beeku. Hojii rakkataa turte garuu har'a isiin dhattee ofii isaatii bakka barbaadetti waamee dukkeerraa kaasee ka'eetii ala dhaqee waa garaa si keessa tafu sin beeku ani eessattan si beekaa jedhe jecha sini galee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaanidha. Waalaikum assalaam warahmatullahi. Akkam jirtu? Nagaa alhamdulillah soosoo laa fuudhee. Fayyaa keessanii hundi keessanuu. Nagaa galatara. Viidiyoon bahin. Maaliif? Viidiyoo bahin. Ani koo viidiyoo bahin naan ta'u. Ishi kan dubbataa jirtanu intala tulfeessee gurbaa tulfeessee isin akka jiru musliima lammanuu zinaa keessa jiru miti. Kan dhalatee zinaadha. Inni zinaa godhe zinaa godhe miti. Waa intala rakkoo keessaa baasuuti malee itoo faraja waa'ee fatwaa shema mazzeen sabo maarii godhanii kaa'ani. Maallee gaa waa kana irratti dubbachuun hin ulfaatu. Namni ree waliin tagganu itoo faraji itoo fara namni ree waliin tagganu maalati biyya faranjii sanatti meeqa hidhattee godha hartaa hidhattee godha hartaa faranjii enna hudduu keessa rurrukutaa ooltu maalati musliima miti enna sana. Bore rukunne yoo rukunne dhugaa rabbiiti. Siifina footoo siifina. Kana tena dalagaadhatu wajjiniin baabura keessatti ifa manaa godhaa malee jechaadha dhaggeeffadhaan yeroo namni tokko amma fakkeenyaa kan akka bumaayir kun akka itiyoo faraj kun fatwaa nutti kennitan na dabbaraan egertaa fatwaa miti. Si dabbara osoo taane. Ulaagaalee sakamiin eebbifamtanii baatanii fatwaa gochuu dhuftan. Gaamee qafayyaa. Waraqaa fatwaa ittiin godhaadhame nutti agarsiisa. Waraqaa keessan fatwaa ittiin godhaadhame nutti agarsiisa. Injiru hin qabnu. Ilaamee. Maalii gooture namni ree wal yaaba. Okay, waggaa meeqa fayyaa? Mootummaan nu jaalallee gaafa duraan hin dhaggeeffadhu itoo jaalallee walii wajjiniin teessee wal lungataa jirtu masteeqaa kennee fi dabarfate. Isin waa bara sana xalaasin. Okay, sana ishee abdii ni sana xalnaa. Amma sana xala. Wanti ta'ee jira miti. Eenyullee waggaa meeqa fayyaa dhalaa ijaazaan bayinaa waan kana godhinaa jedhamee tamaamuta irra miidiyaarra jechuun talli kun miidiyaarra jirti miti. Akkamitti nama dhiisisa itoo akkamitti namni nyaata dhugaa soogidda nyaatamaa hin dhugama akkamitti nama dhiisisa maan rabbumaa dhiira miti ati. Ganama na tolkaa tokkamsi godha amma erga warra dhiibtee turteetta. Waa tokko ganama kaafa koo rafee anaa wajjin qixxee kaa. Ulfaataadha jajjabaadha maal gochuu danda'a. Ummata keenya shamaratti murteeffamu. Shamarri gowwaadha. Shamarri bakka barbaadu. Waan foori jedhe dhageessanitu anaan qixxee kan hidhaama Baran faraj kan dhugaamee bar giiftara leen ta'u akkam akkamii haafise waarran baaftuu ati biyya Awurooppaa keessa jira dhiifamaa hojii giiftara leen ta'u biyya faranjii jira jedha. Gada itoo nan arrabsine dheedha kadhatee biyya faranjii jiru biyya faranjii jiru mootaan hin arrabsine. Leebilii isaa daballee hin geenye leebiliin isaa. Leebilii daballee namni hin ga'u. Maal na godha? Biyya faranjii jira. Ana abbaa kadhataa biyya faranjii jira ni nyaatta kottu.
Kan sirraa hojjetee fidee si nyaata. Wallahi maqaan jaatti. Akka gootu gizee viidiyoo eenyudha hojjetee eenyu hojjeta kusanaan hin bite. Leebiliin kee iddoo ishee hin ga'u namni biyya faranjii jiru bara. Utuma faadiyaadhaaf miti. Faadiyaadhaaf miti. Nama fayyisi miti yan. Utuma guyyaa tokko maaloo nama bush goote maa guyyaa tokko maa biyya faranjii jirta kunoo saatii deemee hojjedha dooraan 200 argadha jettaa. Kootu si abaat. Ajandaa yookaan jijjiirraatti waa'een talaata deebi'aati. Baarakallahu fiikum qalbii isaati. Yaada kee kenna gidduudhaan adda adda guutte itoo fara yaada kee kenna. Abdi deebiitti kenna gabaabinaan adaraa waaqayyo. Elaa faraj dafqa isaa ganama kanitti fidee nama asirra miidiyaa irratti kennaa beekamtii argachuudhaaf yoona jette taate beekamtiin isinatti kennitan mataa kiyyatti garagalu hin kennu duudee tokkollee. Ishi kan biraayi intala shamaraati dhugaa nama sana adda baafachuun bareedaadha. Wanti akkanaa yoo jiraate ulfeessanii kaaduun hin danda'amu. Gizee kana deennee jira. Marammaraa jira. Laakiin dhalaan tokko biyya namaa keessatti haaluma ta'e inni gawwoomsatti. Simmeetiin immoo daqiiqaa tokkotu sekoondiin bicoo keessatti ulfa ta'uu ni danda'ama. Laakiin waan kana. Natti dhootiin ayyaatiin biraa na butaa'e. Maali? Gurbaa kaafachuu natti dhootii mana Maalitti bulootti? La. simmeetiin daqiiqaa tokko simmeetiin Nama gansee keessa jiruun hin tagaa'ee rukutamtu. Si jechuun haafisi nama guyyaa meeqanii arrabsee deebisii kennuu dinnaan zimmedhe dhaggeeffadhe barsiilleen biloogni. Haasaa biraa dhiisaa amma Eessatti si arrabsi? Dhiisaa amma haasaa Jazbaan biraa. eessatti si arrabsi? Waan dhukkee kanarraa kaase takkaa guyyaa tokko deebii kenneef hin beeku. Amma immoo bukkee teenyaan na biraa kaasaa jedhame subhaanallah. Subhaanallah. Hin sodaatee buloottaadhaaf. Maalaaf ijoollee miskiina maaf arrabsi ta'u liiga deemtee maa hin maraattee mucaa? Amma qoda gaddee. Najjaash mucaa. Waa'ee Najjaash. Najjaash mucaa ulfeessee ka'ee akkam ban. Najjaash ijaasaa buufattee. Kanaaf bantaaf taabba'u Najjaash dhufee mucaa kanatti bootaa gochuu qabaan jedhaan. Dhiisaa kan ayyaati. Najjaash dhufee mucaa kanatti bootaa gochuu qaba. Najjaash baduu nama jalaa baduun ta'u amma ijoollee ofitti fuudhanii jenna Najjaash eddeen ni jiru qabamee harki isaatiin miilli isaa hidhamee gaafatamuu qaba Najjaash. Dhufee dhugaa jirtu lafa kaa'uu qaba Najjaashiin siniin jedhaa jira. Najjaashiin kan lakkisuu hin qabnu badan. Najjaashiin gaafachuurraa intaluman gaafattanoo eenyutu si keessa buute eenyutu ijaazaa baate yoo hin taate si gargaaramuu dandeessi. Yoo isiin hin himanne taate waan abbaan hin himanne keessaa maaltu qaqqammatu. Isiin yoo himatte taate nama kanatu kana na godhee jaalallaan na qabee na godhee waa kana godhee jira yoo jette taate isin gargaaramuu dandeessi. Isiin yoo dhoksite hoo maal gochuu dandeessa waa ta'u. Dhoksine Faraaje isin hin galle hin dhoksine mucaan miidiyaa irratti viidiyoo waraabbataa jirti. Keessaa jirti nama kadhataa jirti ture bar. Amma miti bar. Erga dubbachuu jammarte mucaan ji'a lama geessee ulfi ji'a torbaffaatti galaa jira bar. Waan sin dhaggeeffannee yaadu. Ilmoon godha. Amma miti bar. Namni gara sooshaal miidiyaa fiduun barbaanne bar. Namni gara sooshaal miidiyaa fiduun barbaanne baay'isuu. Miidiyaa kana keessa seenee yoo waan haasa'e taate mana kana mana Ahmaddiin gizee kana keessa. Kan biraan jiru ijoollee tokko jalan taa'u. Wallaa laazir dhugaan isin jedhaan. Akkatti malee namaan dhanne hin beekna duuba abdii kana ijoolluma tokko malee innatu dhugaa. Mana Ahmaddiin boosoo san deemaa mana kana immoo gizee agandaa jiru. Nan seena malee biraatti nan argitu hin jiru. Messi keessa guddaa biras hin jiru. Maaliif wanti akkanaa yoo jiraate shabara dhalaadha biyya namaa keessa daqiiqaa shan illee ilmoo ta'uu danda'a. Ilmoo waan waasaatitti laakiin haala kamuu furamuu danda'a. Sanuma dhugaati maaltu akkam ta'edhaati utuma gaafadha. Isin yoo dubbatte taate. Nanti kalau mau saya keren. Nanti kiyya kan gabaabinaan Wallah Badal gada. Miyuutii qabaddaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farajee. Yes. Wanti nu haasaa jirru nuyi dubbii kana edee sirra bulle amma sirga ganamaatii qabne irra jirra. Isini. Nyaata misaa wayii dhufee adda jara wajjin haasaa. Ishee suutumaan nyaadhu gaa. Amma laa wanti simbee qabdanu. Uummata keenya mucaan rakkataa jirti. Mucaan rakkataa jirtu kan akkamiin rakkina keessaa baafnaa tokko. Lammaffaa mooyi. Kan Najjaashtuu ulfeesse jennu kana guutumaan guututti ani Najjaashitti kennuu hin danda'u.
akka adeemsa nama tokkootti jechuudha. Adeemsi hunduu akkaataa qaba, keeyyata qaba. Siigalee zimma dhamee nam tokko ka'ee mucaan Najjaashiin bira dhattee Najjaashiin waa kenniteedhaaf ulfaa'uu hin dandeessu. Mucaan galeessa Najjaashiin bira deemtee nama biraa bira deemuu dhiisuudhaaf ragaa maaliitu jira? Tokko wanti ulfa ta'u kan nama tokko qofti kan Najjaash qofti qabachuu dhiisuu danda'a yookaan Najjaashiin dura biratu nama biraa bira geessitee jennaan qabate ta'uu danda'a wanti kun. Maaliif boqqolloon guyyaa tokkotti dhaabbata? Boqqolloon guyyaa tokkotti dhaabbatu kun yuuriyaaf madaabaraatu guddisa. Sifa galu. Siigalee kanaaf kan nama biraa yoona bakka qabatee kaanaan kan Najjaash irra deebii ta'uu danda'a. Yookaan kan Najjaashtu jalqabaa kan nama biraa irra deebiin jiraachuu danda'a. Siigalee isa kanaafi nuyi wanti nu goonu akka beektotaa taasifna nagaraachin laa nuyi amma zimmenneetuma akkuma kanatti eegasilaa waa yaada ijoollee goonee haasaa turre. Wanti nu gochuu qabnu faraajamma kaasee kee siigalee ormayyuu karaatti agarsiifnee akkas jennee naannoo gadi inni marmaraa godhataa jira. Mucaan kun gooddinyaa keenya waasaa adda baasuu hin dandamne. Diinni marmaraan jira. Kan eenyu jalqaba kan Najjaash immoo yookaan kan nama biraa bira dhattee kan jedhu adda baafanna tokko. Lammaffaa yoo mucaan kun kan keenya taate waan goonu hin qabnu mucaa kana nuyi Najjaashii sossobnee finnee mucaa kana akka inni fudhatee guddifatu gochuu. Isa siinfata waa fiddanii 80 gara fuudhe 90 gara fuudhetanii isa karaa sheekiitiin jirru ofirraa fidanii toobaadhaa waan ta'eef ofirraa walirraa hafite nu jedhe 80 sadhaamanu 180 sadhaamanu isa rakkoo keenyaa miti. Mucaan dhalataa jiru kun ilma namaati. Yookaan dhiira ta'uu dandeessi yookaan durba ta'uu dandeessi ilmoo namaati. Mucaa kana akkamittiin abbaan itti dhiyaatee fudhatee guddifachuu qaba. Yookaan mucaa kana ta'uu dhiisuu danda'a abbaan iyyuu nama biraa ta'uu danda'a. Hin beekamu. Akkuma nama siin jedhu. Akkuma Najjaashiin bira dhatte nama biraa bira dhaquu dandeessu waan ta'eef ragaan qabnu. Abdii keenya galatoomi kanatti yaada kaasaa jirtu nama biraa bira gorsuu dandeessi nama biraa bira dhaquu dandeessi jettu kuni. Namni kun kan inni qabamu amma namichuma sana himatetu qabee kan dhaqee marmaraa godhamte namni sun ragaatti baameera kunoo sagaleen isaa jira isarraan argadhettee dhaqamee isuma isiinuma qulqulleessa saa olamaasta. Jatu qulqulleessa waan ta'eef nuti kan dubbataa jirra 3 sadaquu 4 sadaquu bulleessu adaa ku ani qabu amma kan qabamu qabu isuma duratti fayyadame duras haa ta'u boodas haa ta'u maal jara keenya akkam dubbiin garam jedhe namichi hai. Booddee adda baafna laa isa duraa booddee adda baafna dura isa immoo kan isaa qabate immoo kan nama biraa duraan du'e bicuu dura jira sayyidan sana booddee adda baafna laa wanti beeku qabdan siigalee kan isaa qabachuu fi dura kan nama biraa jiraachuu booddee adda baafna siin jira garuu amma sitti kaaseen kee bar dubbichi mucaan kun itti dhiyaatee dhufee waan kana nu qulqullaa'uu qaba siigalee waan kana yoo nu qulqullaa'e yookaan tasumayyuu hin goone yoo jedhes immoo dhufee rakkisaa ija koo qabu waanuma daadhuma gara takkaa bitee ergee kiniini sagaleen kiniini bitee ol keessa kaa'e moo gadi keessa kaa'e jedhetu jira jala keenya mucaan immoo akkasiin kan ulfaa'e gurbaa miti intala mal beektaa kanarratti nama kanatu kanarra godhe nama kanatu kanarra godhe jettee kan himachuu dandeessu intala malee gurbaa miti. Kana keessa gurbaa wanti ilaallatu hin jiru. For example isiitu beeka. Isiitu beeknaan gurbaan yoo dide taate gurbaa kottu wanti akkana guyyaa kana mudate. For example ni gaafattaan ji'a meeqaffaa guyyaa meeqaffaa itti intala intarbii gootaa ni beektaa. Haala sana isa bira jirti moo isa bira hin jirtu intarbii goota. Intala irraa malee gurbaarraa homaa hin eegin hammaan kana jechaadha. Intalatu dhufee okay guyyaa kana isa biraa Faraaju wantichi ammas mucaan nu dhiyaachuu qabdi wanti nu baruu qabnu tokko jira Faraaja asirratti wantichi gaaf tokko qofa godhamee moo gaafa lama mucaan nu dhiyeessa gaafa tokko qofa moo gaafa lama laa fakkeenyaaf amma iddoo fayyaatti amma gaaf tokko bichaadhaan qabachuu dhiisuu danda'a beektaa wantichi hin bada jedhan. Ji'a tokko fayyaa istiraakee cafacafee kan indagana kudha furee deebite yaaki gaaf tokko jettus ji'a tokko fayyaa guyyaa 30 guutu duraan. Itti kennaa rakkabu isii gaafachuudha koo amma gurbaa fiduu miti. Intalumatu intalatti gaa nu fidaa intalattiin kun dhuftee mucaa maqaa baaftee wanti isiin gola keessa nu jiraa dhokattuuf hin jiru intala gaa nu fidaa. Intalli yoo dhokatte taate. Waan tani dhufti bara nama intalattiin wayidhaan fit binarraan kaaftee jedhee boo waa bulti intalli bara.
Fidi intala fidiitii qanii meeqa akka kanni ta'eef nutti himtu qanii meeqa akka kanni ta'eef dhuftee nutti himtu. Dhala akka seeraatti darbii goote. Laala waa'ee qanii meeqa miti barama maal taatan bare waa guyyaa tokko hundee kasi kenni tokko qabata malee waa'ee guyyaa miti bara maal taatan manne. Dhala abdii wanti fakkaate abdii nuti xixiqqaa miti dhalchinee sirra netta ni beekna siyaasa isaa ni beekna bareechine intala fiddee intalli yoo dhuftee taate gurbaa dhiisa. Intalli dhuftee fatanaa nuti asirratti kenninu sana yoo darbite taate nama kana jennee maqaa baafna malee asirratti maqaa baasuu hin dandeenyu. Gurbaadhaa sana jechuu hin dandeenyu beektaa. Intalli dhuftee ani kana guyyaa kana achi kana guyyaa kana irratti waraba baankiyya ayidiin kiyya intiniin kiyya naan dhufne maali jettee dubbachuu qabdi beektaa. Inni uummata kanatti gastii seenuu hin dandeessu. Kaleessa mana mubeetti seenuu dadhabde barra warri ingitara jiraanii. Mana mubee dateettis rasiin. Laa mana mubee sama seeni bahe mana mubee. Isiin maal jette afaan maal jette mana namaa deemtee kaleetu na ulfeesse jette jaarsa salphina okkotan akra zamana wallah. Maal goote fara jirra akkatte biyya namaa jirti jira maal kirikkirii irra dhiisaati mucaan qabatamummaan boo'aa jirti kirikkirii odeessuu dhiisaati waan murteessitan tokko murteessaa. Eessa jirti? Nama arsitus warri sirraayyuu seenuutii. Sifanati yoo jaqtee deemte keessatti beekamne murteessita. Jara namee. Murteettiin kan Gitirra jira qoyaame orni kompilingi rukuchiisaa fi turre dura. Innufti amma durbaato kudu kongola keessan garti magaalaa. Dawwalee fidi. Jennaan dogongora maatiitti galtee bagaashoo caalaa iddoo keenyarra yookaan nu shamarran. Eessa biyya kam jiraatti? Biyya kam jiru lammanoo? Nu mudachuu danda'a. Suudii jiru jara lammanoo. Faraji ijoolleen as jiru jari lama naannoo an jiru bare faraji. Okay. Suudiri adin jiru. Olittii tokkotu waa barreessiti milishaa Itoophiyaa tokko waa terguudii deeyyannaa jedhu kana waa barreessiti jala kana waa barreessiti kan maammazeenii mucaanii jetti bar. Kanaafuyyuu. Nani ko waan jedhu barreesse dadhabee dhiisa kaa dhiifteetti dhiira ta'e dubbatee hin beekan. Namichatti olii nama baay'ee miitu godhaa ture nama rabsu jalluma nama rabsu hin jaalladhu kanaaf mana namaa yoo dhaqquu hin jaalladhu. Egaa. Abdii gibee amma namni seeraa tokko namni seeraa. waan murteessitan murteessaa malee huwwacina. Meeshaa marran callisaa mataa jechaniin qabatu naan haasaa. Hawwii nuti murteessuudhaan nuti rabbii miti nuti nulfeessine nulfoofne maal murteessina abbaan bira hin jiru maal murteessina nuti ulfeesseera gaafa ulfeessu bira jirra. Kanaaf isiin dhuftee yoo abbaat mana yaalaa tokko deemtee eessa kee dhukkuba jennaan asirra koona dhukkuba yoo jedhan jaate dawaa argattaa jechaadha. Nuti bira ciifnee luka qabneetti kennu. Faraji wayinsi gaafadha. Mee akka waa tokkotti wayinsi gaafadha faraji. Yoo namni tokko amma farajina ulfeesseera jedhe. Farajanin ulfeessine jedha. Ragaan ulfeessinaa fidaa jedha. Maal jettaan faraj mee kana irratti deebiitti kennime. Ummata kana gowwaan ta'ina ummata keenya yaaqi. Amma amma namni tokko na ulfeesse jennaan. Kana ofitti godhe of keessaa baase kan inni jedhe sagalee isaan lafa jira bara kan najjaashiin manni maal ta'e sila. Kana nuuf fidaa kana kan nu barbaannu. Gizee kana sagalee suuraa kana Simu maammazeenii yoo xiqqootti yeroo tokko na dhaggeeffattan ila waa'ee marmaraa booda rakkoon qabu garuu waa'ee jarri wajjin jiranu gaafa jarri wajjin ciisanu gaafa jarri wajjin sirbaa turani viidiyoon saana bira jira an bira jira bambarbaadis Suusuu deebisi. Okay, koyaa wadan deebisash. Kanaafiyyuu akkasii wanni shakkii ta'e dhuguma akka hin jettan namni waa shakkii akkastan asirri maa yoo jettani dhiigamma marama yoo ta'e malee inni jarri wajjin caffara inni ijaazaa buufatee fataa wajjin jedhe viidiyoo sana bira jira naa dawwala waan ta'eedhaaf na jessaa iba kiyya jira. Ani sila miidiyaatti dubbatame khalas wanni nu waldhusni tokko illee hin jiru. Dhalaa tokko wajjin caffartee fi dhalaa wajjin tokko kana gooteef wanti kun dhufuu dhabuun mala beektaa kanatti namaniin. Ilaa qoy dhaggeeffadhu biyya kana keessatti maaltu dhabeetaa faraj biyya kana keessatti amma fakkeenyaaf akka dubartiin tokko gaafa ijaaraa buufachuun baay'ee jabaata beektaa dubartii gaafuma ijaaraa buufatu tokkoffaa baay'ee jabaata
kanati buufattuu fi woma sana qofaa buufata waa biraata kan jiru obboleettii keemiti ni jimmaadha sinar argeedha beektaa woma sana qofa itti iyyafate buufata namni gaafa yaada buufata akka dhibu biraa fakkeenyaan namni wajjin hin beeku intala balaa nutti hin buusinaa yaa jara keenya haal baafatu. intala argeedha bara Haa ta'u soddaataa naannoo itti buufatu. Si dhaggeeffadhaa siitani maan. Ito. Jarri kan keenya meeqa keessa buusanii aadaa keessa nu kaaraniiti. Tokko yoo buufanne rakkoo qaba kana maal. La maal goote beektaa amma gurbaanii sirrii hojjete waa'ee kanarratti maaliif hojjete jedhee gaafachuu hin danda'an. Fakkeenyaaf badii hojjete warra laattan sirrii miti. Tokko badiin hojjenne. Mucaan kennitee fi intinaa jennaan itti haara galfachuun isaa sirrii dhuma. Wanti biraan jira. Maaliifi warri dhuftanii karaa biraatiin karaa maaliitiin dhuftanii nafalmitan kottaa nafalmaa jarri rakkoo hin qabu jarri waa'ee karaa adiisaatiin fiddan sirrii miti silaayyuu akka adeemsa ijoollee ammaatti immoo hundumatu warki fikkifaa jira malee gurbaasa kana qofarraa wanti gadi beeku. Yaa obboleessa kiyya arargee farsee baadhe waan meeqa keessa kee watanii dinnaanii nuti guddifataa jira rakkoon hin jiru soddummaa argannee jirra gurbaa maqaa dhooftan hin jiru waa tokko. Guddifna yoo isiin immoo gurbaan kun kan keenya ta'e yoo gurbaan kun guddifna la. Ani guddifna gaa malee gurbaa jedhina intaladha intalli yoo barbaade dhuftee dubbachuudha yoo hin barbaadne maqaa gurbaallee kaasuu isheeni. Ijoolleen jimmaayi dula keessa naanna'uu beektu kanuma keessa hin dandeessu jetta baha gurbaarraa kana. Maal guddeeftan sobduu maali? Amma durbi jimmaa dhuftee ina faara itti sobdee najjaasiin arrabsiite akka ofii nama gaarii. No, hey. Isa malee. Wanti akkanaan jiru. Siifaniin faaraji siifaniin kanarraa yaada qaba. Kana fidaa addaan nu baasaa jettee hordoftee namni dogongorre hin jiru intala durbaatii jette. Hayyii. Tataraat tarbuzu matti man bagindaatti umba fiyyal zaman jedhe Salamoon takka. Kobaaniti koolli shamarran tokko inuma dogongorti namni sheexaana ka indee kompiitaruun dogongoraa ko ilma namaa. Amma ishee otuun ammasiin kottuu dogongorii siifan kottuu na biratti dogongorii siin jedhuftee dogongorta. Akkana toon ta'e kottuu toon ta'e namni tokko jaallatee utoolii. Ishee ammuma nama kana irratti lubbuu qalbii hayyuunii tuffaa burtukaanii nyaannan natti hin godhu qilleensa nama mataan na gombisa siin jaalladha siin yaada siin nyaannufta. Akkanaa miti qamaan oolmaan bee namaa dhosketu isin isii miidiyaa toon ta'e isii keessoo sana beektumti isii miseenjaraa fi isii immoo sana beektumti irree. Hin beeku. Gubaa kan biraa jira misi jira kimoora. Maammateen yeroo tokko wanni jiru maal beektuu jara keenya. La. Yeroo tokko namni kottuun dogongorraa jedhee nama waamu. Maaliif jechuun abaaboo maammateen dhaggeeffatu. Kottuun dogongorraa jedhamee waliin waamamu. Dura wal amansiifamuutu jira. Wal amansiifama. Dhugaa jirtu walitti himamaa. Yoo sobatee dhugaa fakkeeffama. Afaan keenya bareeffannee wama gaarii fakkaanneeti kan nu waamnu malee. Namni tokko kottuun dogongorraa jedhee waliin waamu. Dogongoruu erga gowwoomfamtee wantariin dammoo fakkeessineetti dubbannee gara laayifannee kaanee erga miirri haddaa dhufeeti kan waamtu dubartii malee jalluma itti kottuun dogongorraa innaan dhufte natti hin fakkaatu. Isii kana wasirreeffannoo. Aboo abdii ani haasaa akkanaatti namaan miirri addaa wanti jedhamu hin jiru. Jireenya kan kee keessatti miira addaaf naamni wanti jedhamu hin baal nagar hin maaliif jennaani namni tokko jalqaba iddoo jiru tilmaamuu qaba. Akka itti ba'e tilmaamuu qaba. Amma ani waan uummata kana gudii godhe hin beekuwan. Waan uummata kana gudii godhe si hin beeku. Maaliif yoo ta'ani wal ulfeessuun jara kana lamma irratti hin baane. Amma nama keessa jiru kana keessaa nama 200 wayii kana keessaa yookaan nu kana keessaa namni nama ulfeessee yookaan wal intinaa hin jiru maanuma jirra. Durbas ta'e dhiiras ta'e. Yoo abbuma hiriin kana gaa. Ifadhaaf isa rabbi beeku. Abumaayiriin kana yoo ta'e jechuudha meeqa ulfeesse yoona Abumaayir kun. Abumaayiriin biyyatti ulfeesse keessa kan guutanuu jara kan. Maqaayyuu hin beeku malee jechuudha yoona mana barumsaa keessa ijoolleen isaa ijoollee waggaa 7-8 ijoolleen isaa ijoollee mana barumsaa keessa jirti yoona ni maqaa siin beeku dhaggeeffadhu. Maaliif zabana Abumaayir wushummaa waan jedhamu tokko jira. Sigalee jara akkasitti deemee ijoollee argatee qaba jechuudha yoonanis. Kana jennaani waa tokko akka waan mucaa kana qofarraan addisiin beeku fidanii addisii guutanii naaseenaa. Itoophiyaa wiiruma muluu siitu walitti deemti la walitti deemti. Wallahi kanaan isa akkasiirra yoo amma kan nu rakkisaa jiru mucaan amma akkamitti rakkina keessaa baasuu qabna. Isan qulqulleeffanna rakkoon qabu waa'ee mucaa isiin qulqulleeffannan mucaan kan najjaash ta'uu dhiisuun qulqulleeffanna.
Garuu akkamitti amma rakkoon akkasiin irra hin geenye fayyummaan si akka eegametti akkamitti mucaa kana nuu deessi. Alaa beekaa laa. Otuu mana amma fakkeenyaaf haramni gabbaasee gatee jennaan mucaan kun rakkatti ilaalu waan rabbii dubbachuu taanaan. Yoo haramni gabbaasee gatee wallaahi rakkatti. Si galee eddee fayyummaan si nageenyummaan si eegametti mucaa kana deessuudha. Deessuun tokko gaafa deessu qabamuu qabdi. Salaama. Akkamittiin waan kana iddoo nageenyi si eegametti dhiyoo qabdi. Baay'ee jirtu. Amma ji'a baay'ee jirtu. Dhalaan tokko dhiiraa hojii raftee ji'a lammaffaa waraba baansii yoo dhufne taate of beekte jechaadha. Ammoo naatti eessa turte intalli? Eessa turte ammoo naatti? Ji'a ammaan kana hafan keessa eessa turte dhugaa yoo ta'e taate? Maali engadi guyyaa lama sadii dura dhufte as danuu wajjin qoosaa turte bara akkuma nama nagaatti. Salaam no? Kana Najjaash moddeetara qabaa himachuu dhuftee Najjaash gidemee gadi buusaniin biloogee Najjaash jara keenya mana kana. Jegalee kana beekaa biloogee mana kanatti himachuu dhuftee Najjaash biloogee mana kana eeggeesseen dagana gadoo zeemiti kan biloogee jala baase. Hayi. Jegalee. Rakkanne wallahi maali yaa yoo namni wal ulfeesses bakkee dhaabbanna. Barbaanne wanti kun abdii goddenyaan abdii Toofiqoon jira keessaa naasofsiifamee didnaan miidiyaa irra baasanii maa dubbii laattu warri kaamme waan furmaatan kennitanu. Afaan Oromoo tokko sila dubbanna afaan Oromoo beektu Arabiffaan sitti himnu. Furmaata kennuudha maala goonu bagga ulfeessaa jennu mooyi maal jennee furmaata kenninu fidi kan tala furmaata kennina. Intala fidiiti furmaanni kee kana falli kee kana inni itti kennin. Isaan dura eenyu bira ijaaza buute nama maayi qabeetti maal inni interbii goone furmaanni kee kana jenni. Hadda dhaggeeffadha mucaan kuni jaallateeti wal jaallataniiti ragaan qabu wal jaallachuu jaraar ragaan qabu. Inde sagaleen siifaa bahu sagalee ishii si baasuu dandeenya uzeefi bira nama lubbuudhaan jiru akka nama tokko nyaatu sagalee baafte sagaleetti nama sagaleen gizee kana keessa sagalee baafte kan hojjechuu danda'a miidiyaa kana irratti nama nu laaboraatoorii malee sagaleetti nama nu yoo barbaadde iyyuu abdii gibeetin jettu abdii gibeetin jedhu kan keettis bukoon gadi ba'aa yoo xiqqoo ture. Mucaan tokko naa kennamnaan nan guddifadhaan. Mucaa tokko fiddee durbii as keessaan atti gadi nan guddifadhaan. Waa tokko haasaa tokko barbaadu. Iddoo faraji nama guddaatti fakkaata. Yaa'ii nama yaada qabu atis abdii gibee tokko faarratti wanta haasaamaan jiru kun waan qalbii miti. Fala kennaa sun taane gaafiin keessan sirriidhatti nama naan gaafii nama kanaan dhiyeessaa maaliif nama gaafii nama hedduuti nama hundaati. Mucaa immoo isiniif dhiyeessina. Lammaffaa irratti immoo ilmoo namaan guddisaa yeroo ammaa kana keessa ilmoo miti mataa ofii jiraachisuun jabaatee jira ilmoo namaa guddisuu miti dhiqaana namaa guddisuu miti maaliif horsomna bara. Sigalee jireenya nuura guddinnatiin kan ofii irratti abbaa ta'ummaan jabaatee jira kan namaa irratti abbaa ta'u miti. Maaliif yeroo qubna garanni tokko haasaamu qubna gara sana gara qubna garaatti hiikuu dubbii sana gara dubbiitti hiikuudha malee ilmoo nan guddifadhaa bakkee anaa fide jinyaan amma dura namni tokko ilmoo tokko qabee fide warra bulkaa baay'ee gadi deetti micciirta jechuudha hundi kan keechaadha kan koomii jettee kaadda bakkee asitti dhufa taanaan. Silazii እዚህ ጋር የተወራ ያለው ቁም ነገር ነው እንጂ ጫወታ አይደለም። Gaafiin keessan garuu sirriidha. Gaafachuun sirriidha. Gaafii ijoollee hedduuti. Sini galee mucaatti maan amma dawwaleennaan narraa kaasuu diddee onlaayinii irra moo hin jirtu. Edemmoo bu'aa bultes bu'aa turtes mana duratti najjaashi kennu darbaa ture. Yeroo nu najjaashiin finne isiitu bada. Yeroo najjaashiin isiin dhufte najjaashiin bada. Sini galee yeroo ammoo najjaashiin finne ammoo mucaa dhiisee ba'aa ture mana uzeefii kanatti. Degana maa toofi jecha akkuma kana jechaadha. Sini galamte najjaashiin mana banatee kaayee anamni ta'ee gaayyaa komentiin cufate jechaadha. Cara rakkoon jiru ba. La Abdii gibee wallaahi billaahi mucaa dedooti intala wallaggaati jechuudha. Ilmaan lamaa wajjin suudii keessatti qabamee galee gaafa ilmaan lamaan kana galu ilmaan sana lachaan yoo barbaade hawaara saudii keessatti gadi baasii gatii jedheen kan ilmoo ofiiyyuu kan nikaarraa qabayyuu kaadaa jira. Ishii kanammoo jaallatanii wal jaallatanii akkas godhanii kaanii kunillee hin dhalanne ganaa dhalachuutti jira. Maaliif qalladdume? si jaale isaaba malee si jaale isaaba malee Andokolle si argu malee si dhabee hin jiraadhu jiru akka malee. Obiga. Abdi keetis tokko keessaan natti machaa jirti isin jedhiiti waan murteessite murteessu. Yoo diddeenis gadeen si baasa.
Ani abbaan mucaan kan keetiin jette haasaan qal'aadha ana. Ana wajjin namni wal badaa wal falmaa eeguun barbaadu. Ana wajjin namni walitti bu'ee jechuun akka nama tabbatti bu'eetti akka nama gaaratti bu'eetti. Rakkoodha dubbiin cimaadha. Ana jechuun nama kophaa koo wayyaanee kuffisedha. Abbaan beeku abbummaa heerin beeka sirriitti. Amma wanti isin haasa'uu qabdanu waa'ee rakkina mucattii kan addee isinitti deessu baruu. Gaafa wayyaaneen kuftu Suudaan jirta rabbeedhi wayyaaneen kufuu isatti agarte maanuu rabbifte salphifte rabbi rasulee. Du'aa waraabitti ani gaafa dhaggeeffadhu ani gaafa wayyaaneen kuftu eenyutu Suudaanii jira isin jedhe gaafa wayyaaneen kuftu nama kophaa kan qoosii wayyaanii ari'eedhaan. Maal haasoftan? Waa'ee qabsoo hatamnee naan dhiifne waan akkasii haasaa nutti hin kaasina. Ani amma qabsoo Oromootiif jedhee rifeensi mataa kootii gara fuulduraatiin achi siqee jira Oromoo kanaa jedhee. Namni takkaa maqaa koo dha'ee jira. Namni takkaa na gaafate jira. Hadhaa bumaa qabsoo mirga namummaan geggeesse itti asirra fi dhiyaasa haasoftu jechuudha. Ana caala kan itti dhibatte. Dhaggeeffadhu eega gadi waa'ee qabsoo isaa waa'ee midhaan dubbata. Kana jennaan waan waa'ee mucaa tokkittii kana dubbatan kun ana isin jedhee Oromoo miliyoona 60 jedhee yookaan mee Oromoo miliyoona 60 jedhee akkanatti ta'e mataan namoota kana namni gaaf tokko na dubbate jira. Cinaati warri jala kana jirtan jechuudha namni 195 sheerii koppiliingii dalagaati ijoollee asirratti fooloo ergaddaati tokko keessan lakkoofsa barreeffaddaati wal galaati yaada keessan kennadhaa waan kanarratti jala teessanii zimmeettanii kolfinaa wanti dubartii taates sirragaa Ammoo rakkanne ummatuma kanaa wajjin barana wallaahi billaahi waanuma goonu dhabne ko. Koppiliinkii sheerii godhame dalagaati ol galaati yaada keessan ergadhaa isiniif sin jalaa gadi buuna mataa kootti nan bu'alaa fooloo godhaa warra asirraa foolootti ergadhaa mana fooloo godhaati qottaa yaada keessan kennadhaa dhiirtis dubartiinis maalibboo hin rakkanne wallaahi billaahi foon haadha ko intalli gamana madaamii keessatti ulfooftee teessi isin as jala teessanii kolfitu shamarri jechuudha. Maalibboo sheemiin isin hin qabu isinis shamara bordeessanii guddistu yoo warumtanis. Warri yaadaan qabu gadi naa bu'a warri yaadaan qabne bakkattanii asirra. Abdiin gibee gizee yaadni galee adufuufi busaasi deemee abdii asitti hin deebiin. Abdii inni kun immoo silaa jechuudha mucayyoon akka obboleessummaatti hidhattee itti matte akkamitti zim jedhee ta'a muytii qabatee abdi sirraan deema muytii kaasee dubbadhu. Beelaan jiraate irra deema erga dhaatin ijaan nyaata hojjetaa nyaadhu qotu mucaan akka obboleessummaatti hidhattee niitiinan abdii. Ayyee dubbata. Wayye. Abdii gibee. Koppiliinkii Abdii kuma gibee galcha. yaada kee qulleessii qotu si jalaan bu'a. Al tokko caaraanaa kennaami. Dubbadhu ishee goleettii koo. Haasa'i. Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayya akkam fayyumaa jirtu nagaa keessanii marti keessanuyyuu. Jira wana geenya kana. Maashaallah. Innaa asirratti maal jeetan jettanii yaada tokkoon qaba. Innis maa inni ta'e najjaashoon keenya. Najjaashoon baatii shanitti yookiin baatuma shan waggaayyuu hin gahuudha. Ajanduma barbaadu waan ta'eef ajandaadha piraankiidha wanti kuni fooloodhaaf jecha waan akkasiiti hin ulfaamne wanti ulfaamillee tokko. Nama sirra jiru najjaashi sirra jira. Kanuma Najjaashi sirra jira. Wallaahi rakkana. Sodaattanoo rabbiin hin sodaattanoo ijoollee keenya. Firaankii yoo ta'e. Firaankii taanaan jechuudha.